Baankiin Gadaadhaa oomisha gabaa Itoophiyaa wajjin hariiroo waliin isaan hojjechiisuuf isaan dandeessuu irratti waliigaltee mallatteesseetii jira. Guutuu gabaasa kana ammoo kennaa darajjeetu isinii hima. Baankiin Gadaa oomisha gabaa Itoophiyaa waliin hariiroo waliin hojjechuuf isaan dandeessuu irratti waliigaltee waliif mallatteessan. Waliigaltee kanas pirezidaantiin Baankii Gadaa Obbo Waldee Bultoo fi itti aanaa hojii gaggeessaa gabaa Itoophiyaa Obbo Margaa Baayisaa mallatteessaniiru. Pirezidaantiin Baankii Gadaa haasawaa taasisaniin bu'aan waliigaltee kana daldaltoota oomishtoota garagadii jiran akkasumas waldaaleen kallattiidhaan oomisha gabaa Itoophiyaatti dhiyeessaniif qarshiin isaanii osoo hin qisaasayin yeroo barbaadanitti argachuu akka danda'an isaan taasisa jedhaniiru. Bu'aan waliigaltee kana akkuma waliigalaatti yoo ilaalle daldaltoota keenya oomishtoota garagadii jiranii akkasumas waldaaleen kallattiidhaan oomisha gabaa Itoophiyaatti dhiyeessaniif bu'aa guddaa qaba jechuudha. Qarshiin isaanii otoo hin qisaasamin waan barbaadaniif yeroo barbaadanitti akkaataa sanatti argachuu danda'an isaan dandeessisa. Karaa keenyas karaa gabaa kanaa otoo hojjetanii bu'aa qabeessa akka ta'an qarshiin isaanii otoo jalaatiin qisaasamin yeroo isaaniitti akka isaan argachuu danda'an gamanumaan kaasuu barbaanna. Waliigalteen har'a mallatteeffame kunis qonnaan bultoonni waldootiin akkasumas al-ergitoonni haala gaarii fi fooyya'insa qabuun daldala isaanii akka fiixaan baafataniif haala kaffaltii karaa itti mijeeffamu akka ta'e itti aanaan hojii gaggeessaa gabaa Itoophiyaa Obbo Margaa Baayisaa dubbataniiru. Waliigalteen har'a oomishni gabaa Itoophiyaa fi Baankiin Gadaa waliin uume qotee bultoonni keenya waldootiin akkasumas al-ergitoonni hundi haala gaarii fi haala fooyya'insa qabuun haala iftoomina qabuun daldala isaanii akka fiixaan baafatan akkasumas immoo baankiin haaraan Gadaa baankii dhalootaa jedhamee bakkee addaatti babal'ataa jiru kun oomisha gabaa Itoophiyaa wajjin waliin ta'ee haala kaffaltii ittiin sirreessuu fi uummata keenyaaf keessumaa'u qotee bultoota keenya waldoota miseensa waldoota keenyatiif haala kaffaltii haala ittiin mijeessu waliigaltee kan goonedha. Waltajjii kana irrattis manaajimentiin Baankii Gadaa fi miseensonni oomisha gabaa Itoophiyaa argamanii jiru.